gene is the small fragment of the or small segment of the DNA which codes for specific characteristics. For example, the color of eye, the color of skin are found in the gene. Where DNA is 2 meter large molecule, these cannot live in the cell. Even we are not 2 meter by the way. So to live within the cell, this should be condensed to form the chromosome by wrapping itself around the histone protein. Kanaafuu garaagarummaan DNA gidduu jiru, garaagarummaan chromosome gidduu jiru, gene gidduu jiru maali qaba jedhanii gaafatanii DNA bakka jiru genetic information hundinuu kaseelii store itti ta'u yookiin bakka inni itti kuufamu. Gaafa gene jennu immoo kutaa DNA amala ta'e ka ibsu jechuudha. Fakkeenyaaf nam tokko abbaan dheeraa, haati gabaabduu, abbaan diimaa, haati gurraattii namni gosan jedhanii gaafa dubbatanu waa'ee gene namtichaa dubbatan jiru. DNA immoo namicha namummaa ta'uu isaa guutuu kan ibsu jechuudha. Sister chromatids, the pair. Homologous chromosome also the pair. So what is the difference between the two? Sister chromatid is the chromosome which is formed after the DNA replication and which are bound together by the centromere. But when we say the homologous chromosome, it is the pair of the chromosome which comes from mother and one is from the father, and they are found within our cells. So they live by being paired in our cells. But when we say the sister chromatids, they are formed after the DNA replication. So this is the difference between the sister chromatid and homologous chromosome. Homologous chromosomes are similar, they have the same gene, but they may have different expressions. For example, if the father is capital A, small a, the mother may be capital A, capital A. So there will be the difference between the two. But when we talk about the sister chromatids, they are exactly the same of each other. So these are the terms you should know in the cell division. Okay, let's go on to our today's discussion. So what is the cell division? Cell division is the process by which a parent cell produces new cells, right? It is what the process by which a parent cell produces new cells. Gaafa cell division yookiin qoodama seelii gaafa jennu adeemsa parent seeliin seelii haaraa ittiin uumuu jechuudha. So why do cells divide? That is simple. For what? For growth, for the replacement of the damaged cells, for the replacement of the old cells, and also for the reproduction. Gaafa seeliin maaliif qoodama nun jedhani guddina akkasumas seelota miidhamanii bakka buusichaa fakkeenyaaf qaamni keenya gaafa madaa'e hin fayyu. Gaafa fayyu kana isa madaa isaanitti bakka deebi'aa ta'uu hin ta'in seeliin bakka san jiranu qoodamanii kaanii isa sanii bakka buusan jechuudha. Seeliin tokko gaafa qoodamu bakka isa lamatti yaa jechuudha. Seelota badan sanii bakka buusan jechuudha. Isin gadamate replacement of the old cells. When you say, for example, red blood cells are removed away from the our blood. Why? Because they have the lifespan of 120 days. Maanifi seeliin dhiiga diimaa keenya gaafa fudhannee guyyaa 120 nu keessaatti gara alaatti hin baafaman jechuudha. Maanifi guyyaa isaanii kenname guyyaa 120 qofa waan ta'eef jechuudha. Also the cell division helps us in the reproduction. Okay, the other thing we are going to talk about is about the cell cycle. Cell cycle means the life of a cell before the division. So there are a lot of changes before the cell comes to divided. So the life span between this is called the cell cycle. This is categorized into two. Those are interphase and mitotic phase. Under interphase, we get G1 phase, S phase, and G2 phase. Under mitotic phase,
we go into the mitosis. So let's talk one by one. What is the interphase mean? Interphase means it is the preparation time for the cell to be divided. So what occurs in the interphase is generally the preparation for the cell division. So in interphase there is G1 phase. In G1 phase, what happens? The proteins which are needed for the DNA replication are synthesized in the G1 phase. Also, the cytoplasmic organelles are divided, except the nucleus and the DNA. The rest all are going to be divided. Why? We are going to form two cells, so those should have the same cell organelles. So they should be divided in the G1 phase. So gaafa G1 phase jennu adda kana keessatti DNA'n waan adda qoodamee exact copy ifi wanti aaruu fi maangoona proteiniin DNA'n akka qoodamuu fi barbaachisu hundinuu G1 phase kana keessatti hin qophaawa. Mitochondria, ribosome, organelliin seelii kamiyyuu nucleus fi DNA irraa kaafee hundi isaaniitu G1 phase kanatti keessatti maan ta'an jechuun hin qoodamanii jechuudha. Isin galee mate hundinuu lama ta'anii jechuudha. So the next is the S phase. What occurs in the S phase? You know, S phase, what occurs is the DNA replication by using a lot of enzymes. For example, DNA helicase, there is topoisomerase. A lot of enzymes are participated in the DNA replication. Gaafa S phase kanatti dhumuu waanta uumamaa jechuudha. DNA'n hin qoodamaa jechuudha. Gaafa qoodamu kana pirootiinii garaagaraa barbaada. Enzaayimii garaagaraa barbaada. Fakkeenyaaf DNA helicase jira, DNA ligase jira, DNA polymerase jira, topoisomerase jira. Kana hundaayyuu hin barbaada jechuudha. In this S phase, the DNA exactly copied of itself and the proof reading occurs in this, and also the result would be the formation of the two sister chromatids. Gaafa kana check godhama. DNA kuni seeraan hirameera moo seeraan hiramee jiru. Adinaayiniin tiyaamini waliin wal qabateera moo guwaanini waliin jira. Kajib addaan baasan maaliif beez ruulii kabajuu qaba jechuudha. Sani ala gara eessaan eega saniin duuba maanti hojjetama. Sister chromatid lamaa jechuudha. Sister chromatid means what? The copy of the parent cell, the parent chromosome. Copy ta'e and they are bind together by what? By the centromere. Centromere inni maani bind walitti ta'an jechuudha. Ifaamute? Let's go on to the next step. The next step is the G2 phase. What occurs in G2 phase? In G2 phase, it is the checking point whether DNA is exactly replicated or not. It is a checking point. So let's go into the other is the mitotic phase. Mitotic phase is the phase in which what? Cell and the cytoplasm and the nucleus are what? Separated. There are two types of the cell division. Those are mitosis and meiosis. What is mitosis? Mitosis is recurred or its purpose is for the growth and repair. The cells formed have the same number of the chromosome with the parent cells. As keessatti mitosis keessatti waan inni fayyaduuf guddinaa fi seelota bakka buusichaaf. Gaafa kana maanti uumamaa daughter cellin formed ta'u kuni chromosome isaanii lakkoofsi isaanii kan nuti wal fakkaata jechuudha. Ka parent celliti wal fakkaata jechuudha. It produces two identical daughter cells. Daughter cell yookiin cellii haaraa lamaan wal fakkaata. By the way, there is difference between the word similar and identical. Identical means they are exactly copy each other, but similar they are not exactly copy of each other. By the way, kanaafu gaafa identical to daughter cell kenna jennu cellin kun walirraan gorra jechuudha. Takkatti cell gosa tokko produce. For example, this is found in the occurs in skin cells, in liver cells, for example.
liver can regenerate even after half of it has been removed. So as keessatti tiruun keenya egaa walqixxee isaa yookiin haga 75%tti dhumateeruuni bitee bakka bu'uu dandeetti jechuudha. Kanaafuu kana maanti nu qarqaaraa maayitoosisii isa jedhamu kana nu qarqaara jechuudha. The other is what? Meiosis. Meiosis is for the formation of the sperm and egg cells. Kanaafuu meiosis maal keessatti nu fayyada? Spermii fi egg cellii qopheessuuf nu fayyada jechuudha. It produces four genetically different cells. As keessaa maal laalle seelii lama genetically kan wal fakkaatan identically jenneera. Garuu gaafa gara meiyosisii dhufnu seelii afur ka genetically different ta'e nu hojjetan jechuudha. It occurs in testes and ovaries and the daughter cell has the half number of the chromosome of parent cell. Daughter cellin as keessatti nu oomishamu kuni parent cellii lakkoofsi chromosomii daughter cellii ka parent cellii wal qixxeessaati jechuudha. Kanaafuu reduction division jedhamuun beekamaa jechuudha. Bakki inni itti keessa gaggeeffamu isa jedhaanii fi ovaarii keessatti jechuudha. There are 4 stages in mitosis. Those are prophase, metaphase, anaphase, telophase. These are generally called the karyokinesis, whereas the other is the cytokinesis. In prophase, metaphase, anaphase, and telophase, there is the division of the nucleus. But in the cytokinesis, it is the division of the cytoplasm, so that they receive equal numbers of the organelles, including the nucleus. Kanaafuu gaafa prophase, metaphase, anaphase, telophase jennu isaa hundinuu karyokinesis jenna. Karyoo jechuun maal jechuudha? Nucleus jechuu, kinesis jechuun qooduu jechuu. Kanaafuu nucleus qooduutti gaggeeffamaa jechuudha. Prophase, metaphase, anaphase fi telophase keessatti jechuudha. Cytokinesis jechuun cytoplasm. Kanaafuu addaanii maanta addaan qoodama jechuudha. Cytoplasmitti addaan qoodama jechuudha. Okay, let's see each of them one by one. In prophase, what occurs? Chromosome become visible, shorten, and become condensed. Nuclear membrane disappears. Spindle fibers form. Prophase kana keessatti maaltu gaggeeffama? By the way, the prophase, what occurs in prophase, metaphase, anaphase, telophase, nearly similar for in mitosis and in meiosis, but there may be difference between them. But gosa sanii jechuudha. Prophase, metaphase fi anaphase, telophase kuni amala waliin share godhuu qabaa jechuudha. They have the common properties they share. For example, the condensation of the chromosome is common for all prophases, for prophase in mitosis, for prophase 1, for prophase 2. This is what? The common. And in metaphase, in mitosis, in metaphase 1, in metaphase 2, the movement of the chromosomes to the central point is common characteristics for the all. And the rest also, they have the common characteristics they share. So in prophase, what occurs in mitosis? Chromosomes become visible and the nuclear membrane disappears. Spindle fibers form. Prophase keessatti maaltu gaggeeffama? Chromosoomiin hin mul'atanii, hin gabaabbatanii. Egaa gabaabbatanii duuba hin fudhatan. They become thick and be able to be seen. And nuclear membranes disappears. Maani nuclear membrane hin dhokata jechuudha. And spindle fiber form. What is the use of this? The formation of the spindle fibers to attract the sister chromatids and the homologous chromosomes in the anaphase stage. Kanaafuu spindle fiber amma adda kanatti hojjetamu kuni anaphase keessatti sister chromatidii fi homologous pairii chromosomii kana addaan harkisuu fi uumame jechuudha. The second is the metaphase. Metaphase chromosomes line up in the middle.
by after that they form what? The metaphasial plate. Metaphasial plate uumanii jechuudha. Maani walakkaa walitti dacha'anii metaphasial plate jechuudha. Inni suni maani? This serves as the central point. Gosa saniini nu fayyada jechuudha. Maani akka central pointiitti nu fayyada. Maaniin metaphasial plate kun jechuudha. The third is the anaphase. In the anaphase, sister chromatids separate and move to opposite pole by the attraction of what? Spindle fibers. Anaphase keessatti maaltu gaggeeffama? Sister chromatidii lama uumaman kun maal ta'anii addaan harkifamanii gara opposite pole yookiin poolii gara garaatti poolii maani fuula walta galanii nutti gara santi achi deemanii jechuudha. And the fourth is what? The telophase. Two nuclei for nuclear membrane reappear. In prophase, this nuclear membrane disappear, but in telophase it comes to be what? Reappear, and the two nuclei formed, but occurs also the chromosome which become condensed now will release its condensation form. Maaltu uumamaa addee teloofeesii kana keessatti maal isin jedheera kiroomozoomii hangafa walitti kondensiidii ta'e kuni maal ta'a addaan yaa'ee kan hangafa xiqqii ture kun gara tiiniitti jijjiiramee kan hangafa shoortii ture kun gara loongiitti jijjiiramee gosa kanaan gaggeeffamaa jechuudha teloofeesiin. The next step is the cytokinesis. Cytokinesis means what? The division of the cytoplasm. So two daughter cells are formed. Maani cytokinesis kana keessatti two daughter cells uumamaa jiru. Maan keessatti mitosis. So these daughter cells are what? Genetically identical to what? Each other. Okay. The next is the cell division, which is what? Meiosis. This is not for the regeneration or for replacement of the old cells, not for the growth. It is just for the formation of the what? New cells. For the formation of what? New cell. And this helps in what? The reproduction. Kanaafu meiosis gaafa jennu kun inni kun immoo taasifamu dhaloota seelii biraa uumuuf malee bakka seelii bakka buusuuf yookiin guddinaaf namni jechuudha. Mitosis occurs in the somatic cells, whereas this meiosis occurs in what? In the sex cells or in germ cells. Mitosisiin seelii qaamaa keessatti taasifama gaafa ta'u, meiyosisiin maan keessatti taasifama jechuun seelii wal hormaataa keessatti kan gaggeeffamu jechuudha. The meiosis has two divisions, meiosis 1 and meiosis 2. Meiosis 1 is called the reduction division, whereas the meiosis 2 is called the equational division. Gaafa meiyosisiin bakka lama qoodama, meiosis 1 reduction division jedhama, meiosis 2 maan jedhama jechuun equational division. Why it is called the reduction division and equational division? Because in meiosis 1 the number of the chromosomes become the half of the parent cells, and in the equational division the number of the chromosome is not reduced. This meiosis, in meiosis 1 has the 4 stages. Those are what? Prophase 1, metaphase 1, anaphase 1, and telophase 1. So what occurs in the prophase 1? Chromosome becomes what? Condenses. This is what? The common characteristics of the all prophases. Also become thick and be able to be seen under the microscope, and the crossing over occurs. Crossing over occurs and exchanging of the what? Genetic material. Also the nuclear membrane disappears. Mani nuclear membrane in lokata crossing over in taasifama jechuudha. Mani the crossing over occurs means that two homologous pairs come together and bind together and they exchange their genetic material. After exchanging the genetic material, they become near to each other. Okay, what occurs in the metaphase 1? Homologous chromosomes pair align at the
equator, and they form what? Two metaphyseal plate. So what occurs in this? Maaltu uumamaa gara walakkaa dhufan jechuudha. Homologous chromosome pairing maal ta'anii hin dhufan jechuudha. By the way, after exchanging the genetic material, the two homologous pairs be together, but not far away from each other, so that two metaphyseal plate is formed to show what the axis of the cell division. The third is the anaphase 1. In anaphase 1, what occurs? The homologous chromosomes separate, but the two sister chromatids are not separate, remain attached together. Maani anaphase kana keessatti wanni ta'aati homologous chromosomiin hangafa exchange ta'anii waliin jiran kuni addaan ba'an. Garuu sister chromatidiin addaan hin ba'an jechuudha. The fourth one is the telophase 1. What occurs in the telophase 1 is the chromosomes reach the pole and the cells divide into what? Two haploid cells. Maani seeliin chromosomiin gara maanii dhaqabanii poolii lamaan dhaqabanii eega poolii lamaan dhaqabanii duba seeliin maanii bakka lamatti qoodamaa jechuudha. Eega bakka lamatti qoodame maan ta'e daughter seeliin number of chromosome isaaniit half of parent cells chromosome number. The next is what? The meiosis 2, which is called equational division. What occurs in the meiosis 2 is almost the same with the mitosis, except in that in metaphase 2 there are two metaphyseal plates. That means prophase 1 chromosomes contains again spindle fiber form. In metaphase 2 chromosome line up individually at the equator. But in anaphase 2 what occurs is sister chromatids are separate and move to opposite poles, not homologous pairs. In the telophase what occurs? Nuclear membrane reform and cell divide, producing four genetically different haploid cells. Asitti wanni isin beekuu qabdanu meiyosisii lammaffaa keessatti wanni gaggeeffama maayitoosisiin wal fakkaataa jechuudha. Namni amma maayitoosisii ramaddadee fixe meiyosistuu waan irra deebi'ee dubbisuuf hin qabu jechuudha. Maaliif isteejii achi keessatti piroofeesii keessa akka gaggeeffamu as piroofeestuu keessatti akka gaggeeffamuun wal fakkaataa. Akkuma kaa amma in metaphase 1 two the paired chromosomes come to the equator. But in the metaphase 1, 2, what occurs is the chromosomes line up individually at the equator. Like in what? Mitosis. Akuma mitosis keessatti asitti metaphase 2 keessatti chromosomiin hojjafii dhufanii gara walakkaa asii dhufanii jechuudha. In anaphase 2 system chromatids separate and move to opposite poles. Maani akuma anaphase mitosis keessaa maani sister chromatidiin addaan ba'anii gara maanii deeman jechuudha. Gara opposite pole deeman jechuudha. And the fourth is what? The telophase. This telophase 2 is also similar to the telophase in the mitosis. Why? Because nuclear membranes reform, cells divide. Also, what occurs is the reappearance of the nuclear membrane. But the difference is in the cytokinesis. In the cytokinesis, the cells are divided and producing what? The four genetically haploid cells. Genetically different what? Haploid cells. Kanaafu telophase keessatti ka form ta'uu fi ka cytokinesis keessatti wanni uumamumaanii seeliin genetically different ta'anii afurii ni hojjetamanii garuu lakkoofsi four haploid cells are formed. Kanaafu seelii haploidii ta'an yookiin ka chromosomii 23 qabanitti uumamaa jechuudha. So the all body cells have 46 chromosomes except the sex chromosome. Kanaafu seelonni qaama keenya keessa jiran seelonni gogaa keenya maanii nami chromosomii meeqa qabaa jedhanii
gaafatanii seeliin nama meeqa qabdi gaafa jedhanii 46 jedhama. Garuu gaafa nama keessatti ka seksi seelii maani jedhanii gaafa gaafatanii 23 qabdi. There are what 23 chromosomes or haploids in sperm and egg cells. Inna hanqaaquu fi sanyii kormaatiin spermii keessatti kiroomozomii 20 fi meeqa argama 23 yookiin haploid jedhama. Haploid jedhamuun kan beekamu jechuudha. Hordoftoota jiruutuu fi seel diviizhiniin kana fakkaata ture. Isa kana namoota biraallee fi sheer godhaa keessattuu ijoolleen haayiskuulii baratan, ispeeshaalii ijoolleen kutaa 12 baratan hundinuu waan kana beekuu qabdanii jechuudha. Taa'oliin turre ani Asir Daani'el jedhama. Galatooma.